dirribe tamira tola kanufe yomir salamon baraga buda mukhtar fatiruga kotam gabra silase magdasfa warqo haflamecha jiruga karese makan infitu ulfa dagare londundu enyu tu sinchala harale urji afrika kajale enyu tu sinchala harale urji afrika kajale. Urji Afrika gurra achibone ababa biqilan mohachu barre daratu tulum milkobni sinin kabaja argamne arbi hundarra mullanne hundu gamada gamanne ujilen nubonsitan sababi gamachetan mohachudan sindegna adile to takena mulate fajinkenya sanalota afakenya galato majanera gamade samnekenya urjile gurak Afrika nubon sanguda gatika abe bikilan kanufe haile gabra silase tifufe gamade sinin kamaka argate volkate fajin mirmiran siraji fate adunyan walgenye arra buasa dinete gati dadabi sinin obsinete ilman biyako mustada niko duri hangarra jitu biyako Wotota dunya lale Nkosi manabiyane Kamachunda chadacha Njifano nurkofu Enyuma singitesu Yofyaka atibosu Senanda balamera Enumalo olkaera Senanda balamera Enumalo olkaera Marcos Gannatif Sileshi Gazanya barra barasi Birane adaref Fatuma Matin dibabas kanuma Sena milion abarra masara dafa fakama sena kananisa dabale fayole lisa sabafale Ibrahim Jilani fi hagos bosinat garamo satokka jemsu dadalo tadufu warqin dadabira kan tufu
taammiraa tolaa kan dhufe yoomiif Salamoon Baaraggaa Gudaaf Muktaar fa'aa jiruudha Gootom Gabra Sillaasee Magdas fa'aa Warquhaaf Lammeechaa jiruudha Tarreessee maqaan Infituu ulfaadhaa gareen hundumtuu eenyuutu sin caala har'allee urjii Afrikaa qacalee eenyuutu sin caala har'allee urjii Afrikaa qacalee. Urjii Afrikaa gurraachi boone Abbabaa Biqilaan mo'achuu barree daraartuu tulluun milkoofne siniin kabajaa argamne arbii hundarra mul'anne hunduu gammadaa gammanne. Urjiileen nu boonsii ta'an sababii gammacheetan mo'achuudhaan sin beekna atilee to'ota keenya mul'attee faajiin keenya sinaloota fakkeenya galatoomaa jenneerra gammadee sabni keenya. Urjiilee gurraachi Afrikaa nu boonsan guddaa gadigaa Abbee Biqilaan kan dhufe Hayilee Gabra Sillaasee itti fufe. Jabaan gurraacha hangafaa seenaa dawaa lammaffaa durii kaasee hangarraa warqiin dachaan dabalaa. Lammiin biyya koo simannaa jila atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaadhaan addunyaarraa sadarkaa lammaffaa Afrikaarraa immoo sadarkaa tokkoffaadhaan xumureef taasifamaa jirudha. Ministeeronni garaagaraa sirna simannaa kanarratti jila atileetiksii kanaaf abaaboo kennuudhaan baga nu gammachiistan jedhanii kan isaan gammachuu waliin qooddachaa jiran. Egaa Itoophiyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara kanaatiin keessumaayyuu warqii 4 meetii 4 fi naasaan 2 argachuudhaan kan deebi'uu danda'anii meedaaliyaa warqii 4 Itoophiyaan bara kana argatte seenaa shaampiyoonichaatiin kan jalqabaati. Kanaafis egaa simannaan haala addaatiin guyyaa irraa kana taasifamaa jira. Koreen Olompikii Itoophiyaa, Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa akkasumallee ammoo Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa fi ministeeronni garaagaraa asitti argamuudhaan abaaboo jilichaaf kennaati kan isaan jiranii. Akkasumallee guyyaa boruu sirni simannaa haala adda ta'eetiin kan qophaa'uuf ni ta'a. Egaa Itoophiyaan bara kana sadarkaa addunyaatti morkattuu cimtuu ta'uudhaan sadarkaa 4ffaadhaan akka xumurtu kan taasise keessa miirri hojii gareedhaan dur hojjetamaatii ture irra deebi'amuu isaati. Atileetonni meedaaliyaa warqii argamsiisan Gootom Gabrasillaasee maaraatooniidhaan akkasuma Taammiraat Tolaa maaraatooniidhaan riikardii fooyyessaniitu kan dorgommichaa kan isaan deebi'uu danda'an. Akkasumallee Latsambat Gidai meetira 10,000 Gudaaf Tsaggaayee ammoo meetira 5,000 shaampiyoonii ta'uudhaan Itoophiyaadhaan meedaaliyaa warqii argamsiisaniitu jiran. Kaleessa ammoo Latsambat Gidai meedaaliyaa warqii kan argamsiiste dursiteetu kan isheen galteetii turte har'a jilichatti dabalamuudhaan kan isaan egaa sirna simannaa kanaan haala ho'aadhaan yeroo ammaa kanatti simatamaatii jirani. Itoophiyaan egaa shaampiyoona atileetiksii addunyaatiin seenaa boonsaa yeroo jalqabaatiif galmeessuun kan baranaa ta'eetu galmaa'ee jira. Ministeeronni garaagaraa akkasumallee federeeshinoonnii fi waldaaleen ispoortii badhaasa
abaaboo kennaafiitu kan isaan jiranii. Sirna simannaa kun har'a qofatti hin dhaabbatu guyyaa boruu haala adda ta'een ummataanis kan wal baran ni ta'a. Taateewwan as jiranii fi yoo arganne atileetotaa fi miseensa jillichaa achi turan jidduudhaan affeerrannee kan isin biraan geennu ni ta'a. Istuudiyoo keenya yeroo buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleerra simannaa jila atileetiksii Itoophiyaatiif taasifamaa jiru ammallee itti fufa. Nu faana turaan affeerraa keenya kabajaatti. They are underway then here in Martin Luther King Jr. Boulevard. By the narrowest of margins, turns silver from Doha into gold here in Eugene. Helena Beery tried to come wide on the outside, and at last, the 30-year-old silver medalist 2017, 5 years ago, gold medalist today on the streets of Eugene. Little by little, Segei's pulling away. A great effort by Chebet, the cross-country specialist. But Gudaf Segei takes the 5,000-metre title. Tate Beckens, Gochitom Gebrselassie of Ethiopia, is world champion here in Eugene. And look at the time, 2:18:11. It is indeed a championship record. Urji Afrika, gurra achi boone, Ababa Biqilaan, mohachu barre. The noise is huge down the back straight. Gide, but Tays on her. Mulane hundu gamada gamane. Ujile nubo sitan. By the narrowest of margins, turns silver from Doha into gold here in Eugene. Helena Beery tried to come wide on the outside, and at last, the 30-year-old silver medalist 2017, 5 years ago, gold medalist today. Down the back straight, Gide, but Tays on her shoulder. Remember, the youngster beat Letesenbet Gide over 5,000-metre title. Tate Beckens, gold medalist today on the streets of Eugene. He is world champion, Tamarat. All right. Urji Afrika, gurra achi boone, Ababa Biqilaan, mohachu barre. Darartu tulluun milkoofne siniin kabaja argamne arbi hundarra mul'anne hunduu gammada gammanne. Hojiileen nu boonsitaan. Fannoo boonsaatessanii kunoo arras boonne mootanii boonsitanii.